Tolega, sagalee waaqayyoo irraan iddoo tokko dubbisee eegala. Wangeela Maatiyos boqonnaa 24 lakkoofsa 4 irra jiruun dubbisa. Yesuus immoo deebisee omti nu akka isin wallaalchifnetti akeekkadhaa. Yesuus immoo deebisee omti nu akka isin wallaalchifnetti akeekkadhaa jedhe. Wangeela Maatiyos boqonnaa 24 kana guutummaa isaa yoo dubbisne Yesuus baroota dhumaatti maal akka ta'u waan bara dhumaa wajjin wal qabsiisee deebi'ee dhufuu isaa jala yookaanis immoo dhufaatii isaa jala taate waan ta'anii wal qabsiisee ergaa gurguddaa bara dhumaaf nuu ta'u nuu kaa'ee jira. Ergaa sana keessa lakkoofsa 4 irratti kan inni nuun jedhu homtu nu akka isin wallaalchifnetti of eeggadhaa jedha. Kana jechuun maal jechuudha? Wallaalchiftoonni yookaanis immoo dogoggorsitoonni baay'een akka ka'an waan beekuuf bara dhumaa baratti keessumaa warri kan Kiristoos ta'an Kiristoos irraa kan lammaffaa dhalatan akka isaan dogoggoraniif seexanni yaalii garaagaraa irratti geggeessu yookaan yaalii garaagaraa irratti yaalu waan ta'eef akka nun akeekkannu akka nun of eeggannu Kiristoos iddoo kanatti gadi qabeeti kan inni nutti himu. Kanumarraa ka'een waan gabaabaa dubbadha. Akkuma Aleksin kaasee jiru fuula Feesbuukii koo yookaan fuula miidiyaa irratti yeroo garaagaraa dhimmoonni an bal'inaan irratti xiyyeeffadhee dubbadhu dhimmoota bara dhumaa keessumaa immoo gara dhumaati. Barri dhumaa nu keessa jirru kun bara dhumaa keessaa gara dhumaati. Bara dhumaa gara dhumaarra jira. Kana jechuun deebi'ee dhufuu Kiristoos ulfinaan mul'achuu Kiristoos jala jirra yookaan jala ga'ee jiraachuusaa wantoota baay'eetu nutti agarsiisaa jira waan ta'eef kanaaf maqaa kana laanneefi jechuudha. Bara dhumaa keessa gara dhumaa keessa akka jirru agarsiiftuu baay'ee argaa waan jirruufi jechuudha. Egaa bara dhumaa kun baratti wallaalchiftoonni goomsitoonni baay'een ka'an akkuma Phaawulos Ximootiyoosiin akeekkachiisu akkasuma Yohaannis mul'ata isaa keessatti raajii mul'ata bara dhumaa keessatti akkuma dubbate mul'ata boqonnaa 13 keessatti wallaalchiftoonni dogoggorsitoonni baay'een ka'anii warra kan waaqayyoo ta'an illee dogoggorsuudha. Warra kan waaqayyoo ta'an illee waaqayyoo wajjin jirraa, Kiristoosii wajjin jirraa, ulfaayineerraa, lama dhalanneerraa warra jedhan illee dogoggorsuudhaaf humni hamaan tokko bara dhumaatti waan ka'uuf kanarraa jabaatee namni kamuu akka of eeggachuu qabu. Keessumaa kiristaanonni jabaatanii of eeggachuu akka qaban dhaamsanuudhaamaa jechuudha. Kanarratti xiyyeeffadheen dubbadha yeroo baay'ee. Ja'a 66 addatti lakkoofsa addaa godhee waan an dubbadhu hin qabu. Lakkoofsi 6 lakkoofsa akkuma lakkoofsa kaanii 1 2 3 4 jennee lakkoofsa lakkoofnu lakkoofsi 6 lakkoofsa kanarraa balaaleffannaa addaa hin qabnus. Ejjennoo hin qabu kan qaban lakkoofsa kanarraa balaaleffannaa addaas hin qaban. Garuu lakkoofsa kana dudda duuba icitii akkamiitu jiraa waan jedhu. Yeroo baay'ee kanan irratti xiyyeeffadhee dubbadhu 66 tun taane waan bara dhumaati. 66 waan bara dhumaa keessaa paartii tokko seektara yookaan qaama tokko goonee ilaaluu dandeenya jechuudha. Haa ta'uti xiyyeeffannaan namoota baay'ee sanarra waan jiruuf yeroo baay'ee akkuma 66 yookaan maqaaf amalli seexanni ittiin addunyaa irraa keessatti beekame kun maqaa akkasuma amala seexanni bara dhumaa keessatti ittiin beekame kun akka inni raawwate hojii hojjechaa hin jirretti kanneen dheeraa yookaan kanneen kaasan baay'ee waan jiraniif kanarraa waan gaggabaabaa dubbachuu danda'a. Waa yaala baay'ee isaa dubbachuudhaaf yeroon keenya waan nu geenyeef jechuudha. Gabaabumatti wantan irraa eegalu 66 nun maqaa laannuuf yookaan maqaa baasnuuf kun maayini? Akka hubannaa koot, akka hiikannaa koot, hafuurri qulqulluun akka naa hubachiisutti ana oliifan hafuurri qulqulluun akka na hubachiisutti lakkoofsa 66 jechuun ana biratti jechuudha. Siyaasa bara dhumaa seexanni ittiin addunyaa kana bituu jechuudha. Seexanni siyaasa qaba, eeyyee siyaasa qaba. Siyaasa jechuun waan icitii haguuggatee gaarii isa ta'u hamaa of keessatti qabatee ittiin dhaloonni ittiin bitamu jechuudha. Mootummaa biyya lafaa wal qabsiisnee waa baay'ee ilaaluu dandeenya. Seexanni illee isuma kana practice godhaa jechuudha. Kanaaf 66 siyaasa bara dhumaattiin seexanni bittaasaa babal'ifachuuf bittaasaa geggeessuudhaaf seexanni ittiin hojii hojjetu jennee ilaaluu dandeenya. Waa 66 kana bal'inaan kaasnee haasofnee fixuu hin dandeenyu. Haa ta'uti garuu waan gaggabaabaa yoo irraa isinii kaase 66 kun akkuma walii galaatti
siyaasa bara dhumaa ittiin seexanni kiristaanota irratti duulabame. Akkasuma addunyaa kana guutummaa guutuutti ittiin harkatti galfachuuf irratti hojjetudha. Kun immoo hiikoo adda biraan qabu. Sagalee Waaqayyooti. Lakkoofsa kana hiikuudhaaf ogummaatu barbaachisaa jedha sagalee Waaqayyoo. Lakkoofsa kanaaf hiikoo laachuuf. Lakkoofsi kun waan lama agarsiisa. Inni tokkoffaani maqaa. Inni tokkoffaan maqaa. Inni lammaffaan gocha. Wanti sirriitti hubachuun nurra jiraata. Maqaadhaa jedhu namoonni baay'een sirriidha maqaan. Eenyuuf kenname maqaan kun ka jedhu tiyoorii akkasumas ilaalcha baay'eetu jira. Waan kana keessa gadi linnee ilaaluudhaaf yeroo hin qabu. Haa ta'u garuu maqaan kun lakkoofsi kun maqaan akka bakka bu'u akkasuma immoo gocha akka bakka bu'utti mul'anni boqonnaan 13 ifaa ifatti lafa kaa'ee jira. Jalqabumarraa kaatanii yonnaa ilaaltan waa'ee kana mul'ata boqonnaa 13 lakkoofsa 1 lakkoofsa 17 lakkoofsa 18 irra yoo ilaaltan bineensi galaana keessaa ba'e tokko akka jiru bineensi kun gaanfa 10 fi mataa 7 akka qabu bineensi kun mallattoo sirna siyaasa addunyaa akkasuma gosoota namoota qooqawwaniif saboota hunda irratti bulchu kan agarsiisu sagalee Waaqayyoo akkasumas jedha gosoota irratti namoota irratti qooqa garaagaraa irratti saboota irratti bittaa kan geggeessu akka ta'e saba hundumaa jedha waan ta'e hunda gaafa jedhu saba hundumaa akka of keessatti hammatu bittaa yeroo kaasnu gochadha maqaa miti bittaan gochadha malee maqaa miti 66 maqaa kanaaf kenname waa baay'ee kaasuu dandeenya haa ta'u garuu waa'ee gochaa irratti waa xiqqoo tuqee darbuudhaaf kun gocha kan nutti agarsiisu gocha gaafa jennu lakkoofsi 66 seexana ibsa taanaan maqaa seexanaa duwwaa fudhatee kan dhaabate utuu hin taane gocha seexanaallee bakka bu'ee kan nutti agarsiisuu danda'udha jechuudha. Gocha seexanni ittiin addunyaa kana keessatti hojii hojjetullee ifa godhee kan nutti agarsiisuu danda'udha jechuudha. Mee kanarraa achi as deebi'u. Seexanni addunyaa keenya har'aa kana keessatti humna hin qabu hojiis hojjechuu hin danda'u ka jedhu tiyoorii yookaanis immoo haasaa jaarraa 19ffaa walakkaa as addunyaa kana dhaalaa jiru. Jaarraa 19ffaa walakkaas bara 1950moota jaarraa 19ffaa walakkaa bara jaarraa tokko as keessuma bara 18 keessa 19 keessa achi as yoo dhufne jaarraa keenya walakkaatti achis yoo deebine bal'inaan wanta ka'aa jiru. Walakkaa jaarraa keenyaa keessaa dhalatu malee bara 18 keessa bara 19 keessa 20 akkasuma jaarraa amma keessa jirru keessa immoo haalaan oo'ee kan mul'ataa jiru. Kun maaliif ta'a eessaa dhufaa yoo jenne seexanni siyaasa inni ittiin addunyaa har'aa keessatti dhaloota bituudhaaf itti dhimma ba'u kana dhaloonni hubatee icitii isaa bara dhumaa kanatti akka inni hin dammaqne akka wanta seexanni waan tokko gochuu hin dandeenyetti humna hin qabnetti yoo sitti kaasan Kiristoos seexana moo'eeraa siin jedhu sirriidha Kiristoos seexana moo'eera. Waaqayyo seexana irratti aboo qaba aangoo qaba eeyyee seexanni Waaqayyo gaditti malee Waaqayyo olitti miti. Haa ta'utii garuu seexanni Kiristoos irra ejjetee bite kun seexanni Kiristoos irra ejjetee moo'e kun addunyaa har'aa keessatti moo'amaa isaa moo'aa akka nu jiraannu sagalee Waaqayyoo nutti. Moo'amaa isaa kana moo'aa akka nu jiraannu. Kana immoo akkamitti moo'uu dandeenya? Sagalee Waaqayyoo kutaa garaagaraa keessatti ibsee waa'ee kanaa nutti haasa'aa jechuudha. Dhimma kanaa wajjin wal qabsiisnee yoo ilaalle seexana akka waan hin jirre tokkotti fakkeessuudhaan yeroo baay'ee kanneen itti dhimma ba'an warra Sacred Society yookaanis immoo hawaasa golgaa duubaa warra jennu. Maaliif kana godhu? Seexana akka waan hin jirre tokkotti haasa'anii dhaloonni wanta addunyaa kana keessatti ta'u hundumasaa seexanaan akka wanta hin taanetti yookaan akka waan seexanni harka keessaa hin qabnetti akka isaan ilaalan taasisuudha. Sacred Society yoo ilaaltan yookaan hawaasni golgaa duubaa seexana dhaadheessu, seexana deeggaru. Haa ta'u garuu afaan isaaniin gadi ba'anii seexanni addunyaa kana keessatti hojii hojjechaa hin jiru siiniin jedhan. Ejent yookaan bakka bu'oota isaaniitti dhimma ba'uudhaan eenyu bakka bu'oonni isaanii har'a masiyoonni soba, raajoonni soba, barsiisonni soba,
Kiristoosiin of fakkeessanii addunyaa kana keessatti golgaa jala dhokachuudhaan hojii dukkanaa fiixaan baasuu irratti kanneen qabsaa'aa jiran hundumtuu bakka bu'oota hawaasa golgaa duubaa kanaati. Har'a waa'ee raajiin sobaa yeroo ka'u dhaloonni raajii sobaa akkuma namni calliseetuma sammuu isaa keessaa waan sobaa tokko qofa fuudhee haasa'utti ilaala. Kana qofa miti. Raajonni sobaa hafuura sobaan guutamanii warra antikiraayist ta'an Kiristoos irratti ka'uudhaaf warra hojjetanii. Isaan kun ejentii yookaan bakka bu'oota hawaasa golgaa duubaa kana. Akkasuma barsiisonni sobaa ilaalchonni amantii irratti ka'an dhaloota dogoggorsuudhaaf kallattii garaagaraatiin addunyaa keenyatti faca'aa akka tiifuu bokkaatti gadi roobaa jiran kun hundumtuu eessaa dhufanii ilaalcha seexana xiqqeessuudhaan seexanni mo'amaadha sirrii. Haa ta'uutii garuu seexana kanaan lolaa akka nu jiraannu sagalee Waaqayyo nutti hime sana nu dagachiisuudhaaf warra qabsaa jiran sana. Isaan of mul'isanii warra hangu. Warra an Kiristoos jechaa nutti dhufanii. An Kiristoosii, an Masiidha jechaa hedduun gara geessan inni waan ta'e haleelaa laalladhaa kan Kiristoos Maatiyos 24 keessatti nuun jedheef isa kanaafi jechuudha. Egaa ilaalchi waa'ee seexanni aangoo hin qabu biyya lafaa kana keessatti homaa gochuu hin danda'u. Ilaalchi jedhu kun ilaalcha conspiracy theory. Conspiracy theory kana kara lamaan ilaaluu dandeenya. Conspiracy'n waan seexanni godhu hundumaaf ragaan qabdu waan ta'eef seexanatu godha hin jedhini jedhanii warra haasaa afaanitti qabu barbaadanii. Akka raawwatti waa'ee seexanaan dubban. Isaan kun eenyudha? Warra golgaa duubaa yookaanis immoo warra sacred society gara icitaa'oodha isaan. Yooti wangeelaan qabdee waa'ee seexanaa dubbatte seexanni addunyaa keenya keessatti Kiristoos moo'eera waan ta'eef homaa tokko iyyuu gochuu hin danda'u afaan kee qabadhu siin. Yooti waa'ee seexanaa kaastee haasofte waan kanaaf ragaa maalii qabdaa siin jedhu. Seexanni garuu ragaa dhaabii hojiin hojjetu. Seexanni ragaa lakkaawwatee hojiin hojjetu seexanni hafuura. Ragaa dhaabee nama 3-4 ragaa dhaabee kana hojjedheen darbee hin jedhu seexanni dhoksaatti dhaloota nyaata. Kanaaf Kiristoos hattuutti hin jedhu. Hattuudha seexanni. Dhokatee kan dhalootaatu dhokatee kan dhaloota saamu waan ta'eef Kiristoos kanaaf seexanaan hattuu jedhu. Dhokatee seena. Mul'inatti nufu seexan dhokateeti seena cabseeti dhokatee seeneeti dhaloota saama dhaloota nyaata waan ta'eef jechuudha. Kanaaf irra tiyoorii kana warri sappoorti godhan yookaan tiyoorii kana maqaa wangeelaan qabanii warri tiyoorii kana ofitti fudhatanii yooti waan icitii seexan addunyaa kana keessatti qabu gadi baastee dubbatte tiyoorii konspiraasiiti kuni hiikkoon ati waa'ee seexanaaf laachaa jirtu dogoggoraa. Kanaaf evidence yookaan ragaa dhiyeessisiin ragaan qabu ragaan keenya wangeela. Ragaan keenya mul'ata bara dhumaatti wangeela keessatti nuuf barraa'e. Isa kana immoo sammuu banamaa hafuura qulqulluutu nuu kenne Waaqayyootu nuu kenne. Waan ta'aa jiruun wal qabsiisnee seexanni maal gochaa jira jennee tilmaamuu hin dandeenyu taanaan nummataan keenya hiikoo nuti kiristaanummaaf laannu ofiif laannu iyyuu faayidaa tokko iyyuu hin qabu jechuudha. Kanaaf Hafuurri qulqulluun biyya lafaa keessatti hubannoo nuu kenna. Wangeelli keenya immoo ragaa guddicha nuti waan seexanni addunyaa kana keessatti raawwatuuf dhiyeessinu. Badhaasaa yookaan galataa yookaan shiibirree ragaa dhiyeessinu hin qabnu nun kanaaf. Wangeela keenya ragaa dhiyeessina. Wangeelli keenya taatee addunyaa keessatti ta'aa jiru kanaaf ragaa quubsaadha jechuudha. Kanaaf gaaffii yeroo garaagaraatti dhimma kanaan wal qabsiisee ka'utti utuun intarkaanfatiin fuula dura wantoota gaggabaabaa jechuu barbaadu tokko tokkoon qaba. Har'a seexana Waaqayyoo moo'e kana seexana Waaqayyo lolee moo'e. Imagine Waaqayyo guddaa. Waaqayyo Waaqaaf lafa isa bitee. Aangoo Waaqayyo qabu kana aangoo eenyutti fakkeessuu kan hin dandeenye. Waaqayyo hammas ga'u kun Waaqa seexanaan lolee. Waaqa seexana lolee injifate. Seexana Waaqayyo lolee injifate kana dhaloonni immoo tuffata. Seexana Waaqayyo lolee injifate dhaloonni tuffata. Maatiyos boqonnaa 4 keessa deemtanii yoo ilaaltan Kiristoos kun seexanaan qoramuudhaaf gara lafa onaatti baafame. Eenyuun qoramuudhaaf? Seexanaan qoramuudhaaf gara lafa onaa maal ta'e geeffame. Eenyu? Kiristoos Waaqayyotu seexanaan qoramuudhaaf gara lafa onaa geeffame. Haa ta'uti garuu
Kiristoos dubbii abbaa isaatiin bilchaatee jira waan ta'eef scripture kan nu jennu yookaan luqqisii kanatti mee seexana afaan qabachiisuu danda'e. Har'a dhaloonni luqqisii tokko sitti immoo hin dandeenye seexanni addunyaa keenya irraa keessatti hojii tokko yoo hojjechuu hin danda'u siin jedha. Waaqayyo garuu seexana luqqisiidhaan injifatee geggeesse. Dhumarratti seexanni maal godhee gara fiittee tulluu mana qulqullummaatti ol isa baase addunyaa kana hundumaatti agarsiiseetu yoo gadi jettee gugguuftee naaf sagadde kan hundumaa siin kenna. Achirratti Kiristoos falmii tokko iyyuu hin kaase. Addunyaan kun kan kee miti ittiin hin jenne. Maaliif addunyaa kanatti gaafa gadi darbatame seexanni yaa biyya lafaa siif wayyoo inni hamaan sun gara keetti gadi waan darbatame. Isin yaa bantiiwwan Waaqaa gammadaa inni hamaan sun si keessaa waan ba'eef. Ilaa hubadhaa. Akkasuma Phaawulos ergaa isaa keessatti Waaqayyichi bara si'anaa biyya lafaa kana akka seerratu yookaan biyya lafaa kana akka bitu tokko lamaan jala muree nutti meeti jira. Qorontoos isa lammaffaa afur irratti addunyaan kun bittaa isa hamaa yookaan bittaa seexanaa jala akka jirtu Phaawulos jala muree nutti mee jira. Egaa nu warri Kiristoositti amanne kun iddoo biraa jiraanna mideessa jiraanna biyyuma lafaa kana keessa jiraanna. Biyyuma lafaa seexanni Kiristoositti agarsiisee yoo naaf sagaddee biyya lafaa kanan sii kenna mootummoota kanan sii kennattiin jedhe lakkii Waaqayyo Waaqa kee duwwaaf kufii sagadi kan jedhu caafamee jira. Argaa koo duraa turi jennaan seexanichi Kiristoosiin dhiisee deeme san biyya lafaa san keessa jiraan. Baay'ee waan isin ajaa'ibu biyya lafaa kana keessa waan jiraannuuf Kiristoos dhaamsanuudhaan biyya lafaatti rakkoo qabdu maaliif? Biyyi lafaa kan seexanaa waan ta'eef rakkoo biyya lafaa keessatti akka nuti rakkoo qabnu nutti hime Kiristoos. Calliseeti miti waan na jibbee bisin jibbaa eenyu kan Kiristoosiin jibba antikiraayist faallaa Kiristoos isa ta'etu Kiristoosiin jibba eenyuun seexanicha eenyuun Lucifer eenyuun bineensicha sana Kiristoosiin jibba. Egaa biyya lafaa bineensichi yookaan antikiraayist faallaa Kiristoosin inni jibbu sun bitee jiru keessa waan jiraannuuf kan Kiristoos waan taane biyya lafaatti nu gidirsaa nuun lolaa yeroo hundumaa nurratti kaa'aa jechuudha. Eessa jirra? Biyya lafaa kana keessa jirra. Biyya lafaa keessa jiraannu kana keessatti immoo isa hamaa keessa jirru kana injifannee kan ittiin darbuu dandeenyu mi'a lolaa isa kan Waaqayyo san guutummaatti hidhachuu akka ta'e immoo Phaawulos nutti himeera. Mi'a lolaa isa kan Waaqayyo maal godhaa guutummaatti hidhadhaa. Mi'i lolaa kun maal wangeela dubbii sagalee Waaqayyooti. Dubbiin sagalee Waaqayyoo kanatti hin bilchaanne taanaan dubbiin sagalee Waaqayyoo kun dhugaatti nuun galle taanaan seexana injifachuu hin dandeenyu. Seexana mo'ame injifachuu kanatti dandeessu sagalee Waaqayyooti. Har'a addunyaan keenya qaltee kan ishee wal nyaattu dhiigni bakka baay'eetti kan dhangala'uuf nagaan addunyaa keenyaa booree rakkoo guddaan dhaloota kana irratti kan jigeef maaliif? Seexanni biyya lafaa kana keessatti xumura jala waan ga'eef biyyi lafaa raawwii irra waan jirtuuf kaayyoo isaa akeeka isaa sana galmaan ga'achuudhaaf jarjara waan jiruuf dhalootatti duulee dhaloota wal nyaachisaa jira. Kana eenyutu gochaa jira? Addunyaa keenya irraa keessatti seexanatu gochaa jira. Akkamitti seexanni seexanni aangoo irratti hin qabu jechuu dandeessa. Seexanni garuu biyya lafaa kana irratti aangoo qaba. Sagalee Waaqayyootu nutti himaa jira waan ta'eef. Sagalee Waaqayyootu nutti himaa jira waan ta'eef biyya lafaa nu keessa jiraannu kana keessatti seexanni aangoo qaba. Dhaloota baay'ee bitee dhaloonni hedduun har'a isaaf shubbisaa jiru. Dhaloonni hedduun har'a isaaf waaqeffannaa dhiyeessaati jiru. Kanaafiyyuu biyya lafaa seexanni bite kana keessa waan jiraannuuf mi'a lolaasa kan Waaqayyoo hidhannee seexana mo'amaa kana lolaa jiraannaa jechuudha. Ilaalchi kun gama biraatiin seexanni hin jiru jechuun cubbuun hin jiru warra jedhanii. Abbaan cubbuu yookaan kalaqaan cubbuu eenyudha? Seexana. Jalqaba uumamaatti
Addaamii fi waan hin cubbuu kan dalaksiise seexan. Kanaaf warshaan jalqaba cubbuu kalaqe seexana. Maamiltoonni warshaa kanaa ammoo namoota nuyi jechuudha. Warshaa kanarraa bitee kan gurguru, warshaa kanaaf dhiyeessii warshaa kanaaf kan dhiyeessu, warshaa kanarraa ammoo bitee kan itti fayyadamu cubbuu immoo dhala namaatu itti fayyadamee jechuudha. Egaa inni jalqaba cubbuu kana kalaqe arras biyya lafaa kana keessa waan jiruuf dhaloonni yeroo hundumaa cubbuutti kufaa Waaqayyo irraa kaatanii akka isaan jiraataniif xaara isa kanaaf dhimma jechuudha. Kanaaf iyyuu maaltu nurraa eegama? Maal gochuu danda'uuti qabna? Biyya lafaa kana keessatti hamma seexana tuffataa jiran sagalee Waaqayyootti bilchaannee sagalee Waaqayyoo sanaan seexana lolaa yoo jiraanne turra salphaata. Egaa seexanni biyya lafaa kana keessatti homaa gochuu hin danda'u, homaan godhu jechuurra sagalee Waaqayyoo maal jedha jennee yoo ilaalle irra salphata. Deebii ga'aas kan nu argachuu dandeenyu isa kanarraati jechuudha. Yesuus maal jedhe? Seexanni Waaqa keessa akka bakakkaatti utuu bu'uun argee jedhe. Bakakkaa jechuun waan humna qabu jechuudha. Bakakkaa jechuun waan humna qabu. Waan humna qabu gaafa jennu bakka itti bu'eetti barbadeessuu, gubuu, ajjeesuu kan danda'u jechuudha. Utuunni kufuun argee eessatti kufa? Waaqa keessaa lafatti. Waaqa keessaa lafatti utuu kufuun argee. Garuu isa kana ammoo an injifadheera ammo'eera. Inni kun mo'amaadha. Mo'amaadha. Seexanni mo'amaadha. Seexanni mo'amaa ta'uusaa eenyuyyuu hin haalle. Eenyutu mo'e? Kiristoostu mo'e. Seexana nu miti kan mo'e. Ilaalcha dogoggoraa nu qabnu yeroo baay'ee ishee kana. Seexana nutu mo'e tun taane seexana kan mo'e Kiristoos. Nummoo Kiristoos keessaan seexana injifanne jechuudha. Akkuma Kiristoosiin keessaan abbaatti dabarre, akkuma kana Kiristoos keessaanis seexana injifanne jechuudha. Malee nutu seexana injifanne miti. Humna yookaan aangoottiin seexana injifannu hin qabnu nuti. Seexana kan injifate Kiristoos. Nummoo isa keessaan injifanne. Egaa seexana kana injifatamaadha. Seexanni kun yoomuu mo'amaadha jechuu kan dandeenyu Kiristoos kanatti yoo jiraanne qofa. Kiristoos kanatti utuu hin jiraatin yoomuu seexanni nurratti mo'a. Kana jala mureessanitti mummarwa. Seexanni yoomiyyuu Kiristoos keessa hamma nu hin jirretti seexanni yoomiyyuu nurratti mo'a. Seexana injifachuu kan nu dandeenyu Kiristoositti qabannee yoo jiraanne qofa. Maaliif akkas jettaa jechuu dandeessu? Kiristoos wangeela Yohaannis boqonnaa 15 keessatti waa'ee wayiniif damoota isaa yookaan mukichaaf damoota isaa dubbate. An hundee yookaan muka wayinichaati. Isin immoo damoota kooti. Dameen anatti qabatee hin jiraanne. Kan anatti qabatee hin jiraanne inni muramaa hin gogaa ibiddatti naqamee hin gubata. Gubannaaf kan kaa'ame eenyu? Seexana. Warri Kiristoositti qabatanii hin jiraanne immoo kan seexana. Isaan immoo seexana sana wajjin gubamuuf kaa'amanii jiru. Kana sagalee Waaqayyoo dubbata. Kanaaf afaan guunnee har'a injifatamuu seexanaa ka dubbachuu dandeenyu of ilaallee isa ta'e Kiristoos sana keessa. Kana achi hin dandeenye. Har'a inni waa'ee Kiristoos beekus, inni waa'ee Kiristoos hin beeknes, inni Kiristoositti qabatee jirus, inni Kiristoositti qabatee hin jirres seexanni mo'amaadhaa siin jedha. No, hin dogoggorina. Hin dogoggorina. Hin dogoggorina. Kiristoositti qabannee yoo jiraanne qofa mo'amuu seexanni mo'amuu isaa dubbachuu dandeenya. Seexanni mo'amuu isaa dubbachuu dandeenya. Seexana kan mo'e Kiristoos waan ta'e. Mo'amaadha seexanaan jechuu kan nu dandeenyu yonnaa Kiristoositti jiraanne qofa. Kanaaf keessumaa raajiin bara dhumaa akka macaafa qulqulluutti raajiin bara dhumaa bal'inaan ka keessatti dubbatame raajii Daani'eliif mul'ata Yohaannis. Raajii Daani'el ka kumoofaa akkasuma mul'ata Yohaannis waaraa yookaan xumura macaafa qulqulluu keenya. Walakkaa ol raajii Daani'el keessattis mul'ata Yohaannis keessattis kan haasa'ame waa'ee seexanaati. Kanatu ta'ee jiru har'a kiristaanni gasitti bahee waa'ee seexanaa maaf haasoftaa siin jedhe.
agarsiiftuu kamiin wangeelli waa'ee seexanaa utuu haasa'u seexana irratti dammaquu akka nu qabnu Kiristoos utuu nutti himu ergamoonni utuu nutti himani raajonni utuu raajani akkamitti afaan isa kamiin jabaattee gadi baateetu waa'ee seexanaan dubbatin jette. Medeebinaa kenna afaan isa kamiin jabaannee gadi baanee waa'ee seexanaa hin dubbannu jenname. Warra akkas dubbannu hoo jiraate tokkoffaa teoloojii macaafa qulqulluu kan dogoggora har'a dhaloonni baay'een ittiin dhumaa jiru warra gurraa qabani. Dammaquu nu barbaachisa. Har'a namni kamuu mana macaafaa kam galee barachuu danda'a. Mana macaafaa nu barannu keessatti wangeela qulqulluu isa kamtu barsiifamaa jira jennee eenyutu gadi qabee ilaala? Moo akkuma barannetti waan nutti guutame fuunee dhalootaan ga'uudhaaf tattaafan? Yoo kana kan ta'u ta'e nuumti ofii keenyaayyuu keessa deebinee ilaaluuti qabna. Mormiin akkasii yeroo baay'ee namoota theologians isaan biraa ka'a akkan argutti. An nama theoloojii barate miti wangeeluman dubbisa malee. Garuu waan jala muree isinitti himu wangeelli isin barachaa jirtan kun ejjennoonni seexana irratti qabu seexana maqaan dha'iinsi hin jedha taana wangeela dogoggoraa barte waan ta'eef atiyyuu keessa deebi'i ilaali. Fakkeenya tokko isinii kaasa. Namni dirree lolaatti ba'ee waa'ee lolaa hin beekne akkamitti waa'ee injifannoo haasa'uu danda'a? Galma keenya borii sana ga'uu kan nu dandeenyu lolatti jirru kana injifannee yoo dabarre qofaa. Kiristoos lolee nuuf injifateera dhugaa. Haa ta'u garuu ga'ee keenya lollee kan nu darbuu dandeenyus kootaa yookaanis immoo dirqamni nuuf kaa'amee jira. Isa guddaa nuuf hidhe Kiristoos, isa guddaa nuu xumure, har'as waan nurraa eegamutu jira. Kadhachuu qabna. Sagalee Waaqayyoo dubbisuu qabna, hubachuu qabna. Kun dirqama kee. Eeggadhaa waan nuun jedhame sana eeggachuu danda'uu qabna. Kana hin goonu yoo ta'e akkamitti injifannoo borii haasa'uu dandeenya? Waraanni waa'ee injifannoo haasa'u yoo tooftaa lolaa sirrii leenji'ee bahe qofa. Akkatti lolu beeka, akkamitti darbe akka bakka yaadame yookaan bakka barbaadu sana qabatus beeka. Kanan beeku taanaan waraanni ofumaa hidhatee deemu waraana miti duunsaana. Duunsaana buu jechuudha. Eenyu wajjin lolatti jirra isa hama afuurichi isa qilleensa kana keessa jiru kanaan lollanu. Nama foon uffatu yookaan foon qabeessa waliin lolatti hin jirru akkuma Phaawulos jedhe. Hamaa qilleensa kana seerrate, hamaa biyya lafaa kana seerrate wajjin lolatti jirra. Lola kana injifachuudhaaf immoo tooftaa lolaa beekuu danda'utu nurra jira. Tooftaa lolaa beekuuf immoo waa'ee seexanaa beekuu qabda kiristaanaa. Kanan beektu taanaan akkamitti lolta? Waa'ee seexanaan beektu taanaan akkamitti lolta? Warri saayinsii lolaa beekan eessatti akka lolan, eenyuun akka lolan, maaliif akka lolan beeku? Kana sadan hin beektan taanaan lolan lolee injifadha jechuun taasumayyuu hin danda'amu. Taasumayyuu hin danda'amu jechuudha. Kanaafi ilaalcharra baay'ee seexana xiqqeessee seexana xiqqoo tokko godhee waa'uma hiikan qabne tisiisa godhee nutti agarsiisee irra muru kun indagatinaa isa nu nyaachuuf deemuudha. Isa nu nyaachuuf deemuudha malee isa nu jiraachisuuf deemuu miti. Kanaaf barbaachisummaan waa'ee seexanaa beekuu kiristaanaaf baay'ee murteessa. Egaa gara qabxii gaaffii wannaa kakaanii muraasatti tarkaanfadha. Aleeksii qabxiiwwan muraasa ani itti tarkaanfachuuti barbaadu tokko waa'ee iccitii seexanaa Saa'oluu maaliif barbaachisee jedhu. Maaliif barbaachisee? Yeroo baay'ee gaaffiin naa dhiyaatu waa'ee iccitii seexanaa Saa'oluu maaf si barbaachisee isa dhiiftee maaf waa'ee wangeelaa naasoftu? By the way, waan iccitii seexanaa haasa'uu jechuun iyyuu wangeela lallabuu jechuudha. Wanti nu beekuun nurra jira. Iccitii seexanaa haasa'uu jechuun iccitii jechuun maal jechuudha? Dhoksaatti kan namoota balleessu yookaan dhoksaatti kan namoota fuudhee badu. Iccitiin seexanni negatiiv. Asa negatiiv ilaallu seexan. Paaworii negatiiv ta'e tokkodha seexan.
Of kiristaanotaaf keessu eenyu dhala namaa Kiristoos du'e kamiifiyyuu seexanni negatiivi. Yookaanis immoo faallaa dhala namaati. Faallaa Waaqayyo yookaan uumaa dhala namaa kanaati jechuudha. Eenyu seexanni. Faallaa dhala namaa inni ta'e kun iccitii mataa isaatii qaba. Iccitii kam dhala namaanis dhala namaan lolaa inni jiraatu kun iccitii mataa isaatii qaba. Iccitii lolaa mataa isaatii qaba. Garee wal faallessu lamaaniyyuu akkuma iccitii lolaa mataa isaanii qaban seexannis akkasuma Kiristiyaanon iccitii ittiin wal lolan mataa isaanii qabu jechuudha. Egaa negatiivii seexanaa dhaloota beeksisuun seexanni akkamitti dhaloota kana cabsaa balleessaa si'ooliif yookaan abiddichaaf kaadhima jennee walitti himuun wangeela Kiristoosiin lallabu. Wangeelli guddaan bara dhumaatti lallabamuu qabuyyuu isa kana dheena mana. Har'a namni waa'ee Waaqayyoo wallaalee hin jiru yootti. Har'a kiristaanni waa'ee Kiristoosii wallaalee hin jiru. Garuu kiristaanarraa baay'een isaa iccitii bara dhumaatti daaree qullaa hin beeku. Bara dhumaatti seexanni dhaloota akkamitti akka boojuu yoo gadi baastee dhalootatti himte garuu dhaloonni beekee irraa of eeggata. Dhukkuba irraa of eegii qofaa miti. Soorsi yookaan burqaan maddi dhukkubaa maa inni busaan akkamitti nama qabaa. Bishaan naannoo kee kuufamee jiru ciisee yeroo dheeraaf yeroo jiraate bookeen busaa achirratti wal horti achirraa kaatee dhuftee si jiriinti waan ta'e. Bishaan sana cabsii yaasa dhangala'aa deemu lafatti wal hortuun qabdu jettee yoo namatti himte busaan akka nama bor hin qabanneef gargaartee yookaan deeggarteetta jechuudha. Har'as ulaatti seexanni wal horuuf itti dhaloota nyaatulaa ulaan kun ulaatti seexanni kana godhuudha. Ulaa kanarraa of eegi jettee dhalootatti yoo himte dhaloonni akkuma bishaan bookeen busaa irratti wal hortu sana yaasee dhangalaase sanaatti bakka seexannitti isa nyaachuuf deemu sana adda baasee bara. Kanaaf iccitii seexanaa haasa'uun kan inni barbaachiseef bara dhumaa seexanni keessatti jarjaree hojii isaa isa hama hojjetu keessa waan jirruuf tooftaattiin seexanni dhaloota nyaatu dhalootatti himuuf barbaachisa. Kun immoo wangeela Kiristoosiin lallabu. Haxxummaa seexanaa irratti dammaqi jechuudha malee waan biraan qabu. Yoo kana goone waliifis waldaa kiristaanaafis kan nu bu'aa buusuu dandeenyu jechuudha. Gambiraatti yoon isinii tarkaanfadhe kanumaan kan wal qabatu sagalee Waaqayyoo maal jedha? Efesoon 6:11 irratti haxxummaa seexanaatiin mormuu akka dandeessanitti mi'a lolaasa kan Waaqayyo sana guutummaatti dadhaa'e. Mi'a lolaasa kan Waaqayyo yookaan wangeela Kiristoos kanatu haxxummaa yookaan iccitii tooftaa seexanaa sana tokko lamaan gadi diigee nutti hima jechuudha. Inni lammaffaanii yeroo waa'ee seexanaa haasa'altu beeksisa hojjechaa fi jiraachuu kee hin dagatiin advertise gochaa jirta seexana. Seexana eessa advertise godha? Hiikna advertisementii maayin beeksisa jechuun maal jechuudha? Seexanni shareholderii yookaanis immoo abbaa kampanii tokkoo miti. Bizinees kampanii addatti dhaabee biyya lafaa kana keessatti geggeessaa jira miti seexanni. Seexanni warshaa isaatti lubbuu walitti qabeetu guyyaa dhumaatti akka isaan gubataniif qopheessaa jira malee seexanni bizinees kampanii addaa sheer kampanii yookaan private limited kampanii yookaan paartinarshippii wayii tokko dhaabee hoogganaa jira miti seexanni. Wanta jala murree beekuun nurra jiraatu jechuudha. Beeksisi kan hojjetamuu fi for example amma odaa electronics kunoo Alexiif yookaanis immoo peejii kanaaf yookaan tamsaasa kanaaf ispoonsera ta'ee dhufe. Hojii gaariin hojjechaa jira. Mobaayila babbareedaa, laaptooppii babbareedaa fideenii isiniin qaqqabsiisaa jira. Gatii madaalawaan argattu kottaa fudhadhaa. This is positive. Kun waan gaarii, kun waan namatti tolu. Namni kamiyyuu isa kana fuula ifaadhaan simatee fudhatee itti fayyadamaa jechuudha. Seexana beeksisna gaafa nu kottu sin ajjeesaa sin qalaa jedhee si waamaa jira. Seexanni kottuu qalami du'ii jedhee seexanni beeksisa hojjetata yookaan namni akkas jedhee beeksisa hojjetu jira. Baay'ee ilaalcha dogoggoraa akkasii keessaa ba'uu danda'utu nurra jira.
seexanni najjeesa, hin qalaa, hin saama. Seexanni guyyaa dhumaatti dhaloota biddaaf qopheessaa jira. Yaa addunyaa kanaa, yaa biyya lafaa, yaa namoota kana dhagaarraa baqadhaa jechuun seexanaa beeksisa hojjechuu miti. Faallaa seexanaa hojjechuudha malee. Faallaa seexanaa hojjechuudha malee akka dhaabbata daldalaa tokkotti seexana ilaaluun dogoggora. Dhaloonni isa kana beekee dhaqaa. Inni dhaquu barbaadu immoo dhaqu. Seexanni nama nyaata, nama seexanni hin balleessaa, lubbuu balleessaa naqin jedhee utuun itti immoo natti himtee karaa sanatti agarsiiste dhaqeen du'anne dhummoo dhaqu. Inni silumaatti faradamee firdiif kaahamee jira waan ta'eef isa kanaa homaa gochuu hin dandeenyu. Garuu lubbuu oolchuu dandeenyu hedduu qabna kana. Sagaleen Waaqayyoo maal jedha? Efesoon 5:11 irratti hojii dukkanaa wanta dhimma baasu keessaa hin baane bakkeetti baasaa malee itti hin hirmaatinaa. This is exposed. Saaxilaa'edha. Hojii seexanaa saaxilaa'edha. Dukkana jechuun hojii seexanaa. Saaxilaa bakkee baasaa malee itti hin hirmaatinaa. Itti hirmaadhaa jennee dhaloota feeraa jirra miti. Bakkee baasaa saaxilaa jennee seexanni inajjeesaatii baqadhaa jennee dhalootatti maa jirra malee dhaloota nun gara gombisaa seexanaatti dhaloota feeraa jirra miti. Gara gombisaa Kiristoos isa jireenya bara baraaf dhaloota qopheessuutti dhaloota feeraa jirra. Kanaaf beeksisa seexanaaf hojjennu tokkoyyuu hin qabnu. Seexanaafis beeksisni hojjetamu. Seexanaaf beeksisa kan hojjetan ejentoota hedduutu jiru. Isaan immoo seexanni seexanadhanii hin dhufan. Ishee kana sitti na hubadhaa. Ishee kana sitti na hubadhaa. Namni seexanaaf beeksisa hojjetu seexanni seexana jedhee beeksisan hojjetuuf. Seexanni Kiristoosii, seexanni Waaqayyoo jedheetu beeksisa hojjeta. This is Satanic Trinity jenna. God Trinity akkuma jiru yookaan sadan tokkummaa Waaqayyoo akkuma jiru sadan tokkummaa seexanaas jira. Kun bifa wal fakkaatuun mul'ata boqonnaa 13 keessa gattaa'ee jira. Mul'ata boqonnaa 13 keessa taa'ee jira. Jawwicha, bineensicha, raajota sobduu. Isaan kun sadan abbaa, ilma, hafuura qulqulluutti fakkeeffamanii kaa'aman. Satanic Trinity. Kiristoosis Maatiyos 24 keessatti maal jedhe? Ani Kiristoosii, ani Masiicha jechaa dhufuu jedhe malee an seexana jedhaa dhufu hin jedhe. Seexanni yoomiyyuu taanaan kan ittiin si booji'u Waaqayyoon fakkaatee dhufa. Ana dhiisi, ana sa'ittii seexana haasa'u dhiisiitii warra arra maqaa Kiristoosiin daldalaa jiranitti qabsaa'i. Isaani kan seexana bakka bu'ee jiru. Isaani arra seexanaaf ejenti ta'ee hojjetaa kan jiru. Inda gatinaa sheekan. Seexannaan seexana jedhaannu. Seexanni seexana jennee beeksisa hojjennuuf hin qabu. Utuma seexanaaf beeksisa kan hojjennu taaneeyyuu seexanni Waaqayyo jennee beeksisa hojjennaaf. Har'a kana kan jedhani hojjetaa fi jiran lakkoofsan qaban. Lakkoofsan qaban. Kanaaf isa isaan hojjetan kan ammoo bakkeetti baasnee saaxiluu qabna malee itti hirmaachuun nurra hin jiraatu. Kana jechuun seexanaaf beeksisa hojjechaa jirratu hin taane icitii seexanaan dhalootatti himne dhaloonni akka irraa of eeggatuuf hubachiisaa jirraa jechuudha. Kana bira nan tarkaanfadha. Inni ka biraanii ati waan addunyaa kanarra jiru marayyuu seexanaaf laattee fixxee ka jedhu. Waan addunyaa kanarra jiru hunduma isaayyuu maal goote seexanaaf laattee fixxee. Ani waan tokko hin beeku. Waan addunyaa kanarra jiru keessa kan harka seexanaan jirre lubbuu Kiristoosiin bilisa baati qofaa. Whether it believe or not. Addunyaa kanarra ka jiru mara keessa harka seexanaa keessa kan hin jirre lubbuu Kiristoosiin bilisa baati qofa. Akkasuma waan lubbuun Kiristoosiin bilisa ba'e qabeenya isa ta'u itti jiraachuuf itti fayyadamu. Kan kanaa achi addunyaan kun bittaa seexanaa keessa akka jirtu dhibba keessaa dhibban jala muree beekaa. Kanas sagalee Waaqayyootu nutti himaa jechuudha. Sagalee Waaqayyootu nutti hima. Isa lammaffaa Qorontos 4:4 irratti yoo dhattanii ilaaltan Waaqayyichi bara seenaa kun biyya lafaa kana akka seerratu, biyya lafaa kana akka bitu sagalee Waaqayyoo bakka sanatti ifatti nutti himee jira. Kanaafi waa tokko asirratti isinitti dubbadhee darbuu barbaadu.
waan addunyaa kanarra jiru mala seexanaaf laattee fixxeettaa ka jedhu. Tokko tokko maal jedhu waanuma nu nyaannuun iyyuu ati waanuma nu nyaannu iyyuu isuma nu nyaannu kanayyuu ati jaajatamii jaajetta nan jedha. Wanti nun arra nyaachaa jirru baay'een saayyuu shira qaba. Akkamitti gaamaa'u jechuun sanyii diqaalessu har'a waan addunyaan kun soorachaa jirtu harka 100 keessaa 50 ol neecharii yookaan uumama isaa jalqabaa gadhiise. Waaqayyo dhala namaaf waan barbaachisu isaan kun organic food jedha. Nyaata uumama waaqayyo jalqaba uume sana. Nutritionii barbaachisaa keessa kaa'ee waan barbaachisu achi keessatti walitti qabee uume waaqayyo. Seexanni garuu isa kana balleessuudhaaf har'a maqaa sanyii filatamaa jedhuun sanyii diqaalessuu jedhuun yookaan qaccee sanyii jijjiiruu jedhuun har'a sanyii uumamaa balleesse. Fakkeenya tokkoon isinii kenna. Waggoota muraasa fuula dura yookaan waggoota 20-30 fuula dura abbootiin keenya boqqolloo fakkeenya isinii fudhadha. Mee testii boqqolloo durii boqqolloo ammaa wal bira qabaati ilaala. Boqqolloon durii gaafa nyaatan agam akka mi'aawuu fi testiin isaa waan adda. Kanarraa garuu gaafa afaan buufattan qola isaa afaanis hin gubu. Tokko. Lammaffaa maqaa qonna ammayyaa jedhuun yookaan qonna ammayyeessuu jedhuun xaa'oon lafa keenyatti nammu sun mataan isaallee shira guddaa qaba. Har'a qotee bulaan yoo xaa'oo sana lafa keessa buuse malee waa tokko lafisaa ol deebisaaf hin jiru. Yeroo sana gatii xiqqeessanii qotee bulaaf kennaa turan. Qotee bulaan gatii xiqqaan fudhatee waan addaa agarre oomisha addaa argachaa jirra waan addaati jedhee itti fayyadamaa ture qotee bulaa yeroo sana. Erga lafisaa asii da'ee homaa baasuu dadhabee akka jirutti borqaa'e booddee xaa'oo sana fuudhanii har'a gatii warqee wajjin wal qixxeessan. Har'a qotee bulaan xaa'oo bitatee itti fayyadamuu hin danda'u. Kun mataan isaa shira. Yeroo qotee bulaan xaa'oo kana fudhachuu danda'u maqaa gaariitti moggaasanii gatii xiqqoon kennanii fi qotee bulaan itti fayyadamu. Shira sana keessa jiru waan hin beekne. Har'a gaafa qotee bulaan homaa godhachuu bitachuu hin dandeenye lafisaas du'e immoo gatii xaa'ootti qaalessanii qotee bulaan irra rakkoo hamaaf saaxilamaa jira. Kun maaliif addunyaa 2050 yookaan New World Order ka jedhu addunyaa haaraa seexanni hundeessuuf deemaa jira. Amantaa tokko, mootummaa tokko, dinagdee tokko jalatti seexanni addunyaa walitti qabuuf deemaa jira. Addunyaa walitti qabuuf deemaa jiru kana jalatti dhaloota dinagdeen amantiidhaan akkasuma immoo siyaasaan dadhabsiisee kana godha. Kun waan baay'eedha. Kana keessa yeroo biraan itti deebi'a kana. Tokko siyaasa dhaloota ajjeesa. Walirratti ka'uudhaan, wal ajjeesuudhaan, gandummaa naannummaadhaan, biyyaan, ardiidhaan erga dhaloota wal ficcisiisee booda siyaasa dhalootaa duwwaa godha. Tokko. Lammaffaa amantii erga booressee, barsiisa sobaa erga babal'isee booddee seexanni Kiraayist Musliim ka jedhu amantaa kiristaanaa musliimaa walitti merji godhee dhaloota kanaaf galaasuuf deemaa. Inni sadaffaan biitkoyinii jala seenuudhaan maqaa biitkoyiniitiin dinagdee addunyaa kana gola tokkotti walitti qabuuf deemaa. Erga kana godhee booda mootummaa addunyaa tokko hundeessuuf deemaa jira seexanni. Kana gochuuf immoo dhaloota dursee kallattii dinagdee siyaasaa fi amantiin dadhabsiisuu qaba. Kana gochuuf dinagdeen dhaloota gama qonnaanis gama teknooloojiinis gama kamiiniyyuu harka isaa keessa seenuu qaba jechuudha. Kanaaf waan nu nyaannu har'a baay'een isaayyuu shira qaba. Bill Gates faan har'a mooraa isaanii keessatti natural food yookaan organic food ka jedhu oomishanii nyaatu malee supermarketii irraa waan nun har'a binnu kan bitanii akka isaan hin nyaanne marsariitiiwwaniif miidiyaan garaagaraa saaxilanii warra har'a addunyaa kana shiraan laaqaa jiran. Har'a dhaloonni kaan gowwaan kaan immoo isa isaan walitti uumanii ittiin fayyaaliyyummaa qaama dhala namaa kana zeeroo godhan nyaataa jiru. Kanaafuu nyaanni nu nyaannuyyuu shira qaba. Waan hundumtuu shira qaba kan nu jennuuf har'a isa kanaafi jechuudha. Kanaaf
laattee fixxeef ka jedhuan har'a seexanaaf kanan illaan lubbuu Kiristoosin bilisa baati qofa. Kan kanaachi gola kam keessatti yoo har'a seexan hojii baay'ee hojjechaa jiru. Mootonni addunyaa gurguddoon kun hundumtuu seexanaaf galma mijeessaa jiru. Joo Baayiden wanta inni gochaa jiru hunduma keenyatu quba qaba. Paappaasiin Kaatolikii Poop Firaansis waan inni gochaa jiru hunduma keenyatu quba qaba. Har'a mootummaa guddoon addunyaa jedhamtu mootummaan Ameerikaa LGBTQ'n akka biyyaatti seera biyyaa irratti mirgee eegamee fi akka gadi ba'u kunoo dheengadda White House tumtee baasteera. Har'a mirga namni dhuunfaa qabu caalaa mirga warri gadhaa'otaa yookaan sadoomotaa qabantu caaleera. Ilaala addunyaan kun eessatti deemaa jirti isa jedhu. Kanaaf waan addunyaa kana keessa jiru hedduun shira qaba. Gama teknooloojiinis ni dhaqa. Teknooloojiin biyya Jarmanii magaalaa Berliinitti warshaan dhala namaa oomishu dhaabate. Daa'imoonni kana booddee garaa dubartii keessatti guddatanii ulfaamee guddattee baatu tun taane warshaa keessatti guddattee baati daa'ima. Sanyii kormaa ka dhiiraa fi hanqaaquu dubartii fuudhanii maashinii sana keessa kaa'anii gaafa ji'a 9 fuudhanii sii kennu. Daa'imachi keessaa fuudhanii. Waggaatti daa'ima 30,000 warshaan oomishu dhaabatee jira. Warshaan kun karaa teknooloojiitiin silaa daa'imni kun naachuraal waan ta'e haadharraa fudhattee kan isheen dhalattu waan barbaadan erga daa'ima kana keessa kaa'anii booddee warshaa kana keessaa gadi baasanii maatiif kennu. Daa'imni dhalattu kun akkuma isa baranooy sanyii waaqarraa warri jedhaman warri kufan sun dhala namaa wajjin ejjanii namoota mata jabeeyyiidhaaf garagaggaloo parshaalii afuura parshaalii foon oomishanii waaqayyo dhaloota kana fixuun qaba. Dhaloonni kun dhaloota galagaggalaadha dhaloota hin taaneedha jedhee waaqayyo bishaan badiisaatiin seera uumamaa keessatti uumama yeroo sana akkuma geggeesse kun kan ta'e warra waaqarraa ka jedhaman ilmaan waaqarraa warra jedhaman warra kufantu dhala namaa wajjin ejjee namoota dhala namaa kana walakkaa afuura walakkaa foon oomishe isaantu waaqayyoon dhaga'uu dide. Har'a immoo akkuma baranooyitti ta'e bara dhufa ilma namaattis akkasuma hin ta'a kan Kiristoos jedhe. Dhaloonni teknooloojii wajjin wal quunnamtiitti jira. Dhaloonni teknooloojiin ulfaa'ee dhalataa jira. Dhalootaaf waan hedduu maayikiroochiip sammuu dhala namaa waaqayyo uume kun amma gara namtolcheetti naanna'aa jira. Gara namtolcheetti naanna'aa jira. Kana immoo dhalli namaa hooggansa bittaa seexanaa sana jala 100 keessaa 100 akka galuuf seexanni nama hundumaa harka jala galchachuuf hojjetaa jira. Kun waan sagalee waaqayyoo keessa taa'e. Egaa kun hundumtuu maal gochaa jira? Addunyaan kun harka isa amaa keessa akka jiru nutti agarsiisa. Ogummaa waaqayyo namaaf hin kennaa? Eeyyee hin kenna. Ogummaan har'a addunyaa kana keessatti itti fayyadamaa jirru baay'een isaa garuu seexanaaf hojii hojjetaa jira. Sana immoo itti dammaqnee ilaaluu barbaachisa. Mata dureen isaa dheeraa waan ta'eef. Kanaaf wanta si nyaattan yookaan addunyaa kanan guutuu fuudhee seexanaaf kennitu hin taane hooggansa addunyaa kanaa seexana jala akka jiru harka caalaa addunyaa kana keessatti seexanarra shira guddaa akka hojjechaa jiru beekuu qabna. Kara bakka bu'oota isaa kara ilmaansa warra Kiristoos ilmaan marrataa jedhe sanaan jechuudha. Ishee dhumaan kaasa Alex yeroo baay'een fudhee waan ta'eef. Egaa sagalee waaqayyoo kanas nutti hime. Roomaa 1:22 irratti ogeessota utuma ofiin jedhanii gowwoomanii. Maal utuma ofiin jedhanii? Ogeessota utuma ofiin jedhanii gowwooman. Roomee boqonnaa tokko guutummaatti akka dubbistaniif isin nafeera. Roomee boqonnaa tokko guutummaan maal akka jedhu dubbisa. Garuu 1:22 irratti ogeessota utuma jedhanii maal ta'an? Gowwooman. Har'a ogeessonni keenya baay'een gowwaa, biyyi lafaa gowwaa. Maaliif gowwoomte? Kiristoosii waan hin qabneef. Kiristoosiin akka waa'ummaatti akka waan gatii hin qabne tokkotti waaqayyoon beeku akka waan gatii hin qabne tokkotti waan lakkoofteef biyyi lafaa gowwaa ka jennuuf kana. Inni dhumaa 666 akka macaafa qulqulluutti hojii hin jalqabne ateessaa fiddee ka jedhamtu jiru. 666 akka macaafa qulqulluutti hojii hin jalqabne ragaa ittiin jennu garuu tokko iyyuu hin qabu. Warri kana jettanis yoo jiraattan.
lakkoofsi 666 akkuma walii galaatti mul'ata boqonnaa 13 irra oolan mormituu Kiristoos akkasuma hojii mormituun Kiristoos hojjetu ibsuudhaaf kan itti dhimma ba'ame. It is the simple definition. Lakkoofsi 666 akkuma walii galaatti seexan mormituu Kiristoos akkasumas hojii inni hamaan kun hojjetuudhaaf kan itti dhimma ba'ame. Yeroo baay'ee lakkoofsa kana cubbamaa goonaa sana dubbadheen darbe lakkoofsa kana cubbamaa goona miti lakkoofsa kana dudda duuba waanta jirutu shiradhaa jechuudha. Kanaaf akkuma walii galaatti lakkoofsa kanaa wajjin waan wal qabatu waan xiqqoo isinii tuqeen xumuruu barbaada. Lakkoofsa kanaa wajjin waan wal qabatu. Akkuma sila isinii kaas lakkoofsi kun maqaa miti. Lakkoofsi kun maqaa qofa miti. Maqaaf yoo jenne maqaa baay'ee lakkoofsa kanaan yoo herregne maqaa sana nuuf fiduu danda'a. Sanaaf evidensii yookaan ragaa ga'aatii hin qabnu. Haa ta'u garuu agarsiiftuu macaafa qulqulluutiin waan kun maqaa qofa miti. Fakkeenyaaf maqaan Waaqayyo baasu hiika kan qabudha. Maqaan Waaqayyo baasu hiika qaba. Fakkeenyaaf Waaqayyo nama Abrahaam isa maqaan isaa abbaa ulfina argate jedhu qabu Abrahaamitti jijjiira. Maqaan Abrahaam dura Abrahaam. Kana jechuun maal jechuudha? Abbaan ulfina argate jedha hiikasa. Maqaa Abrahaam jedhu kana Waaqayyo gara Abrahaamitti jijjiira. Abbaa saba baay'ee jechuudha. Abrahaam jechuun immoo abbaa saba baay'ee jechuudha. Kanammoo Waaqayyo maaliif jijjiire? Abbaa saba baay'ee akka inni ta'u yeroo waadaa galeefitti jijjiire Waaqayyo. Uumama 17:5 irraa arganna kana. Haaluma wal fakkaatu Waaqayyo bineensichaaf maqaa 666 kan moggaase amala inni qabu agarsiisuufi. 666 yookaan 666 Waaqayyo bineensichaaf kan inni moggaase amala inni qabu sana agarsiisuuf godhe. Lakkoofsi 6 mudaa yookaan irrina qabaachuu agarsiisa. Akka macaafa qulqulluutti yoo ilaalle lakkoofsi 6 hirruudha yookaan lakkoofsa mudaa qabu jedhamee beekama macaafa qulqulluu keessatti. Yeroo baay'ee lakkoofsonni kitaaba qulqulluu keessatti waan tokko agarsiisuuf tajaajila. Fakkeenyaaf lakkoofsi 7 guutuudha. Guutuu ta'uu yookaan mudaa kan hin qabne ta'uu agarsiisa lakkoofsi 7 macaafa qulqulluu keessatti. Kun maaliif yeroo itti Waaqayyo hojii isaa hundumaa xumuree guyyaa 7ffaatti boqote waan ta'eef. Akkasuma hiiktuu macaafa qulqulluu wantoota baay'ee wajjin lakkoofsa 7 wal qabsiisnee ilaaluu dandeenya jechuudha. Akkasuma lakkoofsa 6 immoo lakkoofsa 7 irraa tokko hir'atee waan jiruuf ija Waaqayyoo duratti guutuu ta'uu dhiisuu yookaan irrina qabaachuu isaa agarsiisaa jechuudha. Akkasumas lakkoofsi kun lakkoofsa diinota Waaqayyoo wajjin haala wal qabateen mul'ateera macaafa qulqulluu keessatti. Lakkoofsi meeqa? Lakkoofsi 6. 7 irraa tokko irratee argama. Akkasuma immoo macaafa qulqulluu keessatti diinota Waaqayyoo wajjin lakkoofsa wal qabatee mul'ateera. Seenaa baraa isa tokkoffaa 26. Seenaa baraa isa duraa seenaa baraa 26. Macaafa Daani'el 3:1. Macaafa Daani'el 3:1 irraa argannaa jechuudha. Akkasuma waan tokko si'a 3 irra deddeebi'uun caalaatti addeessuuf gargaara. Waan tokko yeroo 3 irra gaafa deddeebinu caalaatti addeessuudhaaf nu gargaara. 6 lakkoofsa yeroo 3 irra deebi'ame. Kana jechuun waan tokko addeessuudhaaf haalaaf nu gargaara jechuudha. Kitaabni qulqulluu yeroo tokko dhimma tokko caalaatti addeessuudhaaf si'a 3 caqasa. Fakkeenyaaf Yesuus Phexrosiin yeroo 3 irra deddeebi'ee na jaallattaa jedhe. Jaalala Phexros isaaf qabu sana konfirm gochuuf Kiristoos yeroo 3 Phexrosiin gaafate. Yeroo Phexros Kiristoosiin gane utuun daaqoon hin iyyi yeroo 3 nagan ta'e. Ganuufis confirmationidha. Jaalala agarsiisuufis confirmationidha.
Macaafni qulqulluu waan kana yeroo baay'ee irra deddeebi'ee itti dhimma ba'aa jechuudha. Kanas mul'ata Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 8 mul'ata Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 13 irraa argama. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 8 mul'ata Yohaannis akkasuma boqonnaa 8 lakkoofsa 13. Kanaaf maqaan jaajaa jedhu Waaqayyo sirna siyaasaa ilmaan namoota mudaa guddaa kan qaban akka ta'anitti akka isaan ilaalu cimsee ibsa. Sirna siyaasaa hama seexanni ittiin addunyaa kana bituudhaaf harka lukaasa. Sirna siyaasaa hama mootonni biyya lafaa kun jala gugatanii ittiin dhaloota seexanaaf qaran seexanaaf qopheessan akka ta'e sagaleen Waaqayyoo ifatti jala muree nutti dubbateera jechuudha. Kanaaf sirni siyaasaa ilmaan namootaa nagaaf tasgabbiitti bu'iinsa qabu argamsiisuu hin dandeenye. Sirna bulchiinsa Waaqayyoo qofaatu isa kan argamsiisuu danda'a. Kanaaf sirni bulchiinsa Waaqayyoo faallaa sirna bulchiinsa seexanaa yookaan kan addunyaa kanaati jechuudha. Kitaabni qulqulluun namoonni hamma isa waaqeffatanitti dinqisiifannaadha. Waan isa duukaa bu'aniif mallattoo bineensichaa akka fudhatan ibsa. Baay'ee akka isa dinqisiifatan, akka isa leellisan, akka isa jajatan. Mul'ata 13:3 afur akkasuma 16 lamarratti argachuu dandeenya kanaa jechuudha. Kanas biyya isaanii mallattoo isaanii yookaan humna loltoota isaaniitiif kabaja waaqeffannaa wajjin walgitu kennuudhaan agarsiisu jechuudha. Isa kana wantoota har'a biyya lafaa keessatti mul'ataa jiran mootummoonni biyya lafaa kan isaan agarsiisaa jiran kanaan waan baay'ee wal qabsiisnee haasa'uuti dandeenya. Akka fakkeenyaatti yoon isinii kaase ensaayikiloopiidiyaan waa'ee amantii dubbatu tokko bara keenyatti miirri sabboonummaa gosa amantii addunyaa kanaa to'atu ta'eera jechuudha. Ta'eera jedhee dubbata. Ensaayikiloopiidiyaan waa'ee amantii dubbatu bara keenyatti miirri sabboonummaa har'a isa kana baay'ee irraa dubbachuun barbaadu. Miirri sabboonummaa daangaa darballee Waaqayyo wajjin walitti nu buusa. Waaqa tolfamaa. Miirri sabboonummaa Kiristoosin olitti akka nun ilaallu nu godhu. Kiristoosin garas akka nu darbinee deemnu nu godhu. Leelliftummaa hamaan gama sanyummaatiin nutti dhufu faallaa Kiristoosin akka ta'e yookaan waaqeffannaa akka ta'e bakka baay'eetti sagalee Waaqayyoo keessaa arguu dandeenya. Kanaaf mallattoo bineensichaa waa xiqqoo isiniitu qeedara. Mallattoon bineensichaa harkaa farda irratti kennamaa jedha sagalee Waaqayyoo. Mallattoon kam mallattoon 66 kun harka akkasumas adda irratti kennamaa jedha. Kana mul'ata 13:16 irraa argan. Waaqayyo saba Israa'eliif ajaja yeroo kenne maal jedhee keessa deebii 11:18 irratti. Saba Israa'eliif gaafa ajaja kennu Waaqayyo milikkitaaf akkasiif ta'utti harka keetti hidhadhu. Akka seenaattis ija kee lamaan gidduutti yookaan adda kee irratti rarraafadhu jedheera. Maal? Abboommota Waaqayyoo, sagalee Waaqayyoo, seera Waaqayyoo eeguudhaaf isaan kana adda kee irratti harka kee irratti godhadhu jedhee Waaqayyo saba isaatiif ajaja kana dabarse. Faallaa kana ammoo seexanni adda irratti harka irratti kennuuf deema. Kana kara lama laala. Iskoolaaronni wangeelaa yookaanis immoo Bible scholars warri jennu hiikoo garaa garaatti kennu. Inni tokko mul'ata amatti seexanni kan harkaa adda dhalootaa keessa kaa'uudhaa jedha. Inni kun ta'aa jira. Argaas jira. Utuu arginuu hin jaamu. Saba Waaqayyoo waan gabaabaa tokko waan ani isinitti himu. Utuu argitanii hin jaamina. Utuu argitanii hin duyina. Har'a mootummoonni addunyaa jiru jedhaman microchip ka jennu yookaan gubaa bineensichaa dhaloota keessa kaa'uudhaaf ta'aa jiru. Isa kanaaf ragaan qabnuu jedhu. Har'a namoonni baay'een ragaa maaliif dhabne ragaa guutuu qabna. Sagalee Waaqayyoo nutti himaa jira. Addunyaan gara dhumaa jira. Xumura baraa ta'uu wantoonni baay'een sagalee Waaqayyoo keessaa nutti agarsiisaa jiru. Kanaaf iyyuu inni kun physically akkasuma spiritually mul'achuu danda'a. Addaa harka irratti inni jedhamu kun ta'aa jiru. Harka namootaa keessa har'a maashiniin addunyaa kanaa wajjin nama walitti hojjetamee dhaloota keessa kaa'amaa jira. Kanaaf ragaan qabnu ragaa qabna. Maal ragaan keenya sagalee Waaqayyooti. Biyyi lafaa eessatti xumurarra. Kanaaf ragaa qabna. Wantoonni irra ta'aa jiran kun hundi isaanii isa kanaaf ragaa. Conspiracy jennee waan irra murree
sararree seexanaaf daldala geggeessinu tokkoyyuu hin qabu. Inni kabiraan waan seexanaa kana amala seexanaa kana eenyummaa seexanaa kana ofitti yoon fudhadhe adda koof harka koo kenneeraaf jechuudha. Mirga koof adda koo kenneeraaf jechuudha. Hiikoo kanaanis kan lafa kaa'an. Waan eenyummaa seexanaa kana ofitti fudhachuun dirqama adda kee keessa harka kee keessa waa kaa'amuu hin qabu. Akkuma Waaqayyo saba Israa'eliin adda kee harka keetti hidhadhu ija kee duraa hin dhibamin ittiin jedhe sana eenyummaa seexanaa kana ofitti fudhachuun kallacha ofii yookaan adda ofii injifannoo jechuudha. Adda ofii seexanaaf laachuu jechuun mo'amu harki mirgadha injifannoodhanis kana seexanaaf laachuu jechuudha. Jedhanii hiikoo lamaan kan lafa kaa'an jiru. Kanaaf nus kana ala waan deemnu hin qabu. Seexanni dirqama maayikiroochiippii keessa waalee si bitame. Ati amala seexanni calaqqisiisu sana calaqqisiista taanaan ati kan seexanaa hiikoo biraan qabu. Kanaaf ati bittaa seexanaa jala jirtaa jechuudha. Kanaaf hiika kana kan kennaniif illee jiru. Egaa akkuma waliigalaatti wanti jedhee goolabuu barbaadu. Wanti jedhee goolabuu barbaadu. Addunyaan keenya irraa addunyaa shira waaqayyicha isa si'anaa kanaan guuttedha. Addunyaa kana keessatti seexanni dhaloota kana harkatti galfachuuf wanti inni hin goone hin jiru. Damee siyaasaa jala dhokatee, damee teknooloojii jala dhokatee, amantaan da'atee wanti seexanni hin goone hin jiru. Kanammoo kan inni godhu ifa obbaasee nutti mul'atee utuu hin taane waan gaariitti of fakkeessee dhalli namaa uumamaan gaarii jaallata. Positive. Kun ganama kan Waaqayyo seera uumamaa godhee nama keessa kaa'e. Dhalli namaa waan hamaan jaallata. Hamaa kan nama keessa kaa'u seexan. Kanaaf neechariin dhala namaa maal akka ta'e seexanni waan beekuuf hamaa sanaan si guutuudhaan kallattiidhaan dhufee hamaa sanaan si guuturra si go'omsee si bita. Kanammoo kan inni itti dhimma ba'aa jiru kan inni gochaa jiru mootota addunyaa ogeessota warra jedhaman abbootii amantii gurguddoo isaan kanatti dhimma ba'ee seexanni addunyaa irraa keessatti dhaloota bitaa jiru. Isa kanammoo sagalee Waaqayyootu nutti hima. Bu'uura sagalee Waaqayyooti yoo dammaqne garuu isa kana hubachuu dandeenya. Waan kana akka biraatti ilaalla taanaan seexana baay'ee xiqqeessinee aakti goona taanaan seexanni mataarra nu ba'eera. Seexana baay'ee xiqqeessitee aakti goota taanaan seexanni mataarra si ba'eera. Seexanni mataarra si ba'eera. Kanaaf seexana guddisiitti sagadi hin jenneen waaqessi hin jenne seexanni. Seexanni hattuudha, sobduudha seexanni. Seexanni bara dhumaa kanatti hojii hamaa hojjetaa jira waan ta'eef hojii isaatti dammaqi. Hin tuffatin. Waaqayyo seexanaan lola. By the way, seexanni hagarraa isa jalqabaaf isa dhumaa humna mootummaa Waaqayyoon lolee beeku. Kanammoo mul'ata 12 irraa argan. Inni hamaan sun Mikaa'elii wajjin lola banan Waaqarratti. Lola banan. Eenyutu lola bane? Mikaa'elii mootummaa Waaqayyoo, ergamoota mootummaa Waaqayyoo fi ergamoota mootummaa seexanaatu lola bane. Seexanni hamma kanatti kan hojjechuu danda'u. Har'as Waaqayyo warningii guddaa kan nu laateef seexana irratti akka nu injifannoo qabaannuuf kana hubanne seexana irratti akka nu injifannoo qabaannuuf. Egaa waan Waaqayyo attentionii itti kennee akka nu eeggannu nu godhe nu dagachuun dogoggora guddaa. In case of omission and the commission yakka raawwata. Omiit gochuun wanta Waaqayyo godhaa jedhe gochuu dhiisuu. Commit gochuu jechuun immoo wanta Waaqayyo hin godhinaa jedhe raawwachuu. Kun lamaanuu cubbuudha hin dagatina. Isa Waaqayyo godhaa jedhe gochuu dhiisuun cubbuudha. Omission. Isa Waaqayyo hin godhinaa jedhe gochuunis cubbuudha. Commission. Kana lamaan naa qabadha. Kanaaf Waaqayyo seexana haleellee akka eeggan isa hamaa kanaan humna isaa sana hidhannee akka lolluuf sagalee isaa nuu kenneera. Hafuurri qulqulluun immoo tiksaa keenya, eegaa keenya, barsiisaa keenya biyya lafaati. Hafuura qulqulluun wal taane hamma gubbaa iddoo Waaqayyo nuuf qopheesse sanaa geenyutti nun yeroo kamiyyuu lolarraa warra meeshaa isaanii hiikkatan ta'uu hin qabnu. Kan ittiin lollu immoo isa hamaa kana. Kanaaf haa eeggannu yeroo biraa tooppikii biraa akka kana bal'isnee naasofnu Aleeksi mata duree tokko qofa yoon qabadheen baay'ee dubbachuu danda'a. Yeroo biraa walitti deebinaa waan na dhaggeeffattaniif Waaqayyo guddaa sinaa eebbisu.